الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين انتسي نور رايتسي شيطان كمالس نور راقبي يا ربي هم نهين قبل وان افرائت منون هين قبل سمرة غرغار سبر بانا خونو آيات تي مغنفت آيات ترى ايغلا ستي مغنفت جودا بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ولك السلام ورحمة الله. هو تسألني وقتين. من خانة قوي. معنا شو نبي جرا. أشير رومان سداتين. ها؟ تك كمان سداتين بو. برما. بسم الله. تك واتك سداتين. أما وأولياء خانة دي. من خانة خيس وانت لفت أولتي كبتليجان. واتك واتي واتك سداتين. لا أما بيت أميون. من خانة خيس وانا أولتي كبت. أيه. وردان كذي أتمنى تشوفه ما ترى تلفت في يدك من خانة سديرده. شيخ هيتشون شيخ هيتكلم وين خيس وين قرتي بكر. أيه. شيطان خيس جرا كي جروني بيتا مره. واتك سداتين نيبا نتي. نتبه لا. خرات كوجيان. خرات نتبه الراو. خرات قرتي نتي مسلم خرات نتي إربان الراو. شيطان مي خرات نجرمبو. إبا هاي أنا مسلم. واتك كانون جيني شيطان ليسي شيطان سيري لسنو في ديك لسي ديس قرتي سانجر واتك. baru mana mata khasiri saya disambu سانو في ديك لسي ديس قرتي واتك كنجرن. abu ya syekh anu توكلت على الله جي وني تكلين نجرتو أسر راكو قبّا توكو ديم تبيتامير كو قادم توكلت على الله ستين مغفر دجي إرجما غني عليه الصلاة والسلام آيات خلا بسم ربين من سورة الإخلاص في دورة جين سورة الفتحة قرأي جين قال يرو رفت غنم يرو رفت قرأي ترى سدي آيات سدين كنرة فاتحة اتدي أفرين كنرة قرأي تتوتو فيتي gamana mirga hanke rigaddu rabbiye wanni takka insi bijinni was wata konis goda hinjirtu ana ayata kana sibu sayye akasit ergaman kenya alayhi salatu wassalam khara kenya dawar sebe ha wani tak hatta kumne khayo simadai gatta iti bismillah qara itgasik hanga garte chumne kan ke tu ko fatiha rawdi betamti wani takanjirtu wani ayata rabbi ayat wani tak Barama syekh awal. Ama bar wan muyu. Barama wan berarti. Jadi wani apa jadi jinni magut bar jinni itu umatnya itu jinni itu magala kan gitu kan itu apa bar. Itu dibatingar. Zaira basani. Eka zaira basani apa ceranya? Aye, tungki ji baati siri namat ilmu var garte siri da. Siri janamati karani ti. Yogan ilmu makaddanu be namani fakat. Siri ijatu je. Siri ija terkeman kenya alayhi salatu wassalam garte magam fati. Sari siri ya karaniti karena singgora male jinni ngarte tamba kati fute nama nama khet fute warda gara khet ofte abraham to kati nama oftuyo siri da to wala kan sulati
Bara amma bar nuti bar sodaannetti bar amma sodaadhatti bar nama kaan bira deeme amma sheeka amma si argee si fide bagaa ati gaafa dur biyyatti gaafa ati quraana qaraansan si beekaa bar rabbii walitti ni fidee ture amma bar amma shee abbuleessa amma waan biraatiiti warri tanaatti bar amma garaan maraartee miyyoo ilmaan kan amma bar waan biraatiiti miyyoon tun dheefa mana kanaatti siirii dalayti mana nuti keessa rohane eegaa mana kana keessa seenuu bar amma bardaan mana kana seenuu sodaatte bar gurfaa taan seentee mana kana guddaa keessa seentum bakka biraa jirti ati dhufnaa si dheessite maal natti fiddeettee iyyitee bar bakka biraa dhettee amma bareebu iyyituu san bara ishee amma na dhageetti amma salaamu alaikum waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh ati rabbitti amantaa miti rabbi malee nuti beekne hadiisa fi qur'aana ergamaa keenya alayhi salaatu wassalaam huduuda irratti bu'e kan hin jirjiiramne sanitti amane na dhagayi wanni gartee gamaa gamana gartee hattii gamaa gamana si oofu hin jiru wanni si tajaajilu takka illee hin jiru kitaaba laalla jedhanii namni si hin sobiin hin jiru kitaabni laalamus kitaabni tokkuma hadiisni ka odeeffame tokkuma qur'aana ka buufame warri ammaree sheekha siirii kitaaba laalletti maarree goone yeni siirii hin yeensu yoo sun kijiba siiriin kitaaba laalanii kanis hin jirtu na dhagayi siiriin kitaaba hiikanii gartee siiriin amma itti qaraana eogga itti qaraana shayxaanii bakka kasiitiin kaa'e bakka kasiitiin maaree godhe bakka kasiitiin fiidiyoo bakka gartee bakka kasii akkas haasaa bakka sandaqi bakka kasii sandaqi bakka kasii sandaqi bakka kasii irraa waa baas jedhamaniin hin jiru kun laal achi geessine maal geessine kijiba hanga gartee tara 3 tara 4 irra deemtutti ammas abalus ilmaa isin san shakkitaniimu abaluu biraa jaa oofe maali shayxaanii kana dalagata dalagaa isaati rabbii dura taa'etti duraanis duubani kahate laa rabbii kan uume kana gartee dura taa'e duuba taa'e ana ammoo ummata ati uumtee na caasifte kana nuuf jecha hinaafee jechuudha ummata ati gartee uumtee na caasifte kana suyyuutu jette kana ani suyyuutufi gama fuula isaa duba naannee rabbiitti kakate umma namaa kana gartee karaa kiyyarratti sharsharatti irra kaadhee kara jahannam oofaa duraan kakuunuu qabu inni lammaffaadha ummanni gartee keenya kunis ni jira warroonni akka gartee kitaaba laallaa qoonqora sun qoonqoo garaa jennaan iti qoonqoo garaa jennaan hin jiru qoonqoo garaa hin jiru nuti nu bira qaraana quraanan baanu ammas warra siiriin itti godhe warra siirii santu shayxaana baasaa wawwaatina gartee warra siiriidhaatis godhe hote shayxaana keessa yeroo sanitti shayxaana ergan malee erganiituma gartee akka ittiin jabeessin baasuu kam keessa taa'eeti keessa maal baasa keessa taa'eeti irtilaafis kabiraa irratti erganiiti dhiinni ishii numa dhugamaa dhiinni kammoo shayxaana jira numa dhuga kammoo sun erganiiti jarri wal beekaa ergeet akka gartee gaa qulfiisitti micciir sirraa laaffisa amma yeroo san waan irratti walii gara sayyoon qaban amma sitti micciiraa jechuudha hin bahu abbaan gartee maaree sunis baasuu hin danda'u na hubadhu kabaasu qur'aana akkaataa ergamaan keenyatti gartee nu leenjise akkaataa ulaamaa teenya irraa adaan akkasitti baafna jechuudha shayxaana fi sodaatiin nuti shayxaanni gisee mana ol seenne taa'uu hin danda'u isa namni keessa gara nama biraatti himsiisu teenyee gaafannu teenya bar magaalaa tun guutuun bar jinni maan nama sii diyyanii magaalaan takka haftaa'u jirti bar waa takka kana narratti dhiisi kitaaba laaluun kijiba warra kitaaba laalle ijoollee jedhe warra gartee waa tuttumee mukaati yoo fedhe jimaati kamaatu kanachi deemee barra yoo fedhe sumarraa mana kanachi dhaqeetu walitti tuttumee fidee barra matarras kaa'ee wal beekanii aboo walii jarri bara akkanatti walii dawwallu kana jarri wal beekaa mana dukkanaa mana maal kana keessa taa'ee himee fi akkasitti irraa xiqqeessan maalee warri tuttumanii sirra godhan warra maal kun hin jiru kijiba kun soba hundi soba kolee hin jiru hin sodaatin Kana kabar baru kami waan berarti tidak. Watak malakas siniran berbat. La. Malakas. Watak siniran berbat wo. Ani Muslimah berat apa cuda? Kopi. Awak bagi jerat Agara tanah kesati. Bar amu waan berarti amu word mutan mana kan tinggal cutu jabateram. Video martem bar aka gote mana kan kesati dem to garte video salio lat bar. Adda barsi mana hati gote video. Warna walamus, amma warna walamus ni jira. Ergamaa rabbitti warna walame bar godhamee jira. Eera bishaan keessatti hidhamee godhamee jira.
amma na dhagaye shayxaan amma baasuudhaaf akka tartiiba qabu akkanumatti hin baamu tokkoffaa nama shayxaani keessa jiru san ni fidda Ayya. manuma kanaa miti isla manuma kan sirru kana Manuma kana suuraa wayinurraa buufta suuraan jirtu. amma anaaf isumaa miti akkanumatti waciin biraatis hin ta'u shayxaanni nama jala dhokataa namni hin taatu ijoolleen hin taatu ishee fidda amniin baana dheessiti nin beeka akkana dheessitu nin beeka yeroo anammaas ishee miti nama hedduurratti beeka nama quraana qoma keessaa qabu ni dheessiti jinni shayxaaniinis ni dheessa ta muslimaa yoo taate immoo neefa ta kaafiraa yoo taate immoo nama dheessiti hammoo nuti akkaataan itti baamu usneetuma gartee kitaaba laallee waa qoricha wayii tuttumne irratti goggoone sibiraa gabbee firaasha irratti awwaallee gabbaanee bar achi jirti jennee san fuudhuudha miti na dhageessee miti Ayya. gabbuunee jala keenyatti rakki bar jumooleen qabu waan nama gabbaasetti yookiin immoo achi gabbaasetti firaashuma gartee jala kaayee tuttume shayxaanaatu karaa himaati achi jirti bara maareedhaa fuudhi ni kijibafumaaf kaaye inni sunu dalagaa ture wal beekan karoora shayxaanni tumuuf quraana miilatti raddu waan akkanaatti waan sanfaatu jira sanii miti nooti namuma keessa jiru santu bakka falfalli jiru bakka wasiiriin awwaalamte hundaa ishmaan dhugeessa. Akkas taanaan gaarii fide. Nuti akkasi malee akkasi baafna. Akkas taanaan wardaa finnee akkas. Akkasi malee hin jiru amma mee faatiyaa takka irra buufannaa du'aayis godhannaa jechuudha. Inshaa.